Toligaa kabajamtootaa fi daawwattoota YouTube chaanaalii kana ittaan suudhaan gara deebisaatti dhagaa kan nuti dabarru. Deebiin isaa kunniin sirriitti itti yaadamee intaa jedhamee deebii irratti sirriitti dubbisnee wantoota garaa garaa sirriitti ilaallee kan nuti hojjennedha jechuudha deebiin isaa kuni. Kanaaf deebii isaa kana duwwaa sirriitti dubbistanii shaakaltanii kanuma dhaxxanii achitti hojjechuu hin dandeessu taanaan guutummaa guutuutti COC kana fudhattanii darbuu hin dandeessu jechuudha. Egaan jalqaba seenaa isaa kaasnee haasaa turree jirra. Seenaan isaa gaggabaabumatti akka jalqaba haasaa turreedha. Gatiiteef task 1 irraa inni jalqabnaa jechuudha. Task 1 akkas jedha: identifying the list all requirement hardware and equipment used to implement new network infrastructure based on the following template on Microsoft Word jedha. Microsoft Word fayyadamuudhaan hardware wantoota nu barbaachisan listi godhii jedha jechuudha. Yeroo list godhu jedhummoo sila akkuma ilaalaa turre number, item, specification, quantity, estimated unit price and the total price jedhee kaa'amee akka kanatti ture hin kaa'u jechuudha. Bakka duwwaadha kan inni nu dhiisee deemu. Sanaa booda bakka lafa duwwaa sanatti nuti bifa kanaan tarreeffannaa jechuudha. Gatiiteef egaan jalqaba irratti hardware wanti nu barbaachisu jedhee kan inni kaa'e maalla? Serveriidha. Serveriin egaa dirqamadha. Gubbaatti immoo serverii meeqa barbaadus kaa'ee jira gatiiteef hardware requirement keessaati isa jalqabaa serverii jechuudha. Serveriin kun specification isaa IBM Core i7 CPU isaa 3.0 GHz kan ta'e 00 GHz kan ta'e raamiin isaa 16 GB kan ta'e hard disk isaa 2 TB kan ta'edha jechuudha. 2 TB kan ta'edha jechuudha. Egaan baay'ina wanta nuti barbaannu maallaa tokko akka barbaachisummaa isaatti ofii keenya ammana barbaanna jechuu dandeenya. Lammaffaan garuu seenicha keessatti wanta kaamerratti hundoofnedha. Serveriin seenicha keessatti nu kaamee jira jechuudha. To share file and the other resource from central location. Kun maal barbaada? File serverii barbaada jechuudha. File serverii barbaada jechuudha. Faayila keenya kan ittiin access goone kan fakkeenyaaf IISC dhaan yookiin FTP dhaan kan faayila irraa search goone fudhannu jechuudha. IP isaa yookiin doomeenii serverii sanaadhaan maqaa serverii sanaadhaan kan irraa faayila search goonee fudhannu kilaayintoonni irraa fudhatan faayil serverii barbaada jechuudha. Ittaanuudhaan to share email and schedule and tasks kan jedhu kun immoo maalla mail serverii barbaada jechuudha. Mail serverii barbaada serverii lama jechuudha. To administrator user and to administrator user from central location DNS barbaada jechuudha. Domain name service serverii barbaada jechuudha. Gatiiteef serverii sadaffaadha jechuudha. To store and share data from central database serverii barbaada gatiiteef afuraffaadha jechuudha. To host and update capability website web serverii barbaada jechuudha. Isheen kunis web serverii barbaaddi jechuudha. To host and update capability kan jettu kunis jechuudha. To ensure the security quality of service. Asitti immoo kun maal barbaada? Proxy serverii barbaada jechuudha. Yeroo baay'ee firewall fayyadamneenaan serverii kana shan goone dhiisuu dandeenya. Garuu nuti dirqama qabxii barattootaa maal story gochuu danda'a waajjirri ministeerri barnootaa kun gatiiteef maal gochuu qabna? Proxy serverii si security'n baay'ee murteessaadha gatiiteef dirqama serveriin keenya meeqa goone jechuudha? 6 goonaa jechuudha. Gatiin tokko isaa qarshii 20,000 jedheen kaa'ee jira. Jaansaa gaafa baasnu total price isaa qarshii 1,120 ta'a jechuudha. Gatiiteef serveriin bifa kanaadha jechuudha. Hardware requirement keessaati serveriin isa tokkodha jechuudha. Ittaanee client PC dha. Client PC kunis yeroo baay'ee client PC kana irratti baay'eedha kan barattoonni baay'ee kufu jechuudha. Baay'ee kufu. Sababiin isaa dogoggora iddoo kana jirtu. Quantity irra jirtu la iddoo kana jirtuuf. Ishee kana dogoggortanii jennaan wanta fedhe theory maaf 36 keessaa 36 deebisin. Accessoriin isin hin dabarsu. Sababiin isaa maaliifidha? Baay'ina kilaayintoota nuti qabnurra kompiitarri irrachuus hin qabu, xinnachuus hin qabu. Kun immoo kan nuti 64 fakkeenyaaf specification kilaayintiif nuti barbaachisu kompiitar Dell Core i5 CPU isaa at 2.6 GHz dha, raamiin isaa 8 GB dha. Achi hard disk isaa immoo 1 TB dha jechuudha. Kun waama salphaa bakka ministeera of education keessa warri jiran hojjettoota achi keessa jiran kompiitara isaan itti fayyadamanidha jechuudha. Kun gahaadha kilaayintiidhaaf. Baay'inni isaanii 64 kan jenneef maaliifidha? Gararraatti kaa'ameetu jira jechuudha.
Minister of Education inni buildingii lama qaba. Buildingii lama qaba mooraa isaa keessaati. Deebi'ee immoo buildingiin tokkoon ishee immoo floorii afur qabdi. Floorii tokko ishiirra immoo yuuzarii 8 jira jedha. Kana jechuun maal jechuudha? 8 baay'isuu 8dha jechuudha. Sababiin isaa buildingii lama jira. Flooriin immoo 4 jira tokko ishiirra immoo. Gatii ta'ee fi floorii tokko ishee sanarra immoo yuuzarii 8 jira jechuudha. Gatii ta'eef 8 baay'isuu 8 baay'isnee yeroo laallu 64 dhufaa jechuudha. Gatii ta'eef baay'inni yuuzarii nuti keenyuusi kanaafidha jechuudha. Baay'ina 64 jennee kan nuti keenyeef asitti kanaafidha. Inni itti aanu baay'ee birriidha. Birrii jechuun maallaqa nuti ittiin tokko ishee bituu dandeenyu maybe amma gabaarraa illee birrii 10,000 argachuun cimaadha. Garuu qarshii 10,000 jenneerra kan client PC tokkoon ishee gatii ta'eef kan 60 reference isaanii birrii 600 fi 40,000 jechuudha. 600 fi 40,000 jechuudha. Ittaanee access switchidha. Access switchii nuti barbaachisnu hardware requirement keessaa wantoota nuti listii goonuu qabnu keessa access switchiin isa dirqamadha jechuudha. Gatii ta'eef D-Link 24 portidha. 8 nu barbaachisa jedheen kaa'ee jira. Gatiin tokkoon ishee immoo qarshii 2,000 kan 8 sa'aatii qarshii 16,000 jechuudha. Distribution switching keenya Cisco Core Switch 24 portidha. Tokko nu barbaachisa. Tokkoon isaa immoo qarshii 20,000 gatii ta'eef total price isaa 20,000 jechuudha. Ittaanee keebiliidha. Keebiliin egaa beekamaadha. Jalqaba intarneetii service provider irraa 10 megabyte per second jedhee kaa'ee jira gatii ta'eef meetirii immoo 65 gatii jedheef unshaded twisted pairing kun amma meetira 100tti daataa dabarsuu danda'a gatii ta'eef keebilii ishee kana fayyadamna jechuudha. Gatii ta'eef keebiliin yeroo ilaalamu rooliidhaan kan nuti keenyu gatii ta'eef 5 rooliidha. Gatiin roolii tokko ishee immoo qarshii 5,000 yoo jenne qarshii 25,000dha jechuudha keebiliidhaaf kan nuti baasu akka walii galaatti. Ittaanuudhaan waappiidha yookiin wifiidha jechuudha. Wifiin keenya TP-Link 450 megabyte per secondidha. Tokkoon floorii irra tokko kaa'uu qabna wireless intinii kana jechuudha. Wifi jechuudha. Gatii ta'eef gatiin tokkoon ishee qarshii 2,000 yoo ta'e waliigalli isaa qarshii 16,000 jechuudha. Kan biraan ventilator fanidha. Database centeriidhaaf hardware requirement kan nu barbaachisu ventilator fanidha. Kunis data center fan kan jedhamudha. Tokkodha qarshii 20,000 gatii ta'eef total price isaa qarshii 20,000. Ittaanuudhaan UPS dha. UPS jechuun maalla yoo kompiitara yookiin serveriin sun yoo ibsaan badee fakkeenyaaf daataan sanas waa seebii goonii keenya hin jiru maal taanaan nu rakkisuu danda'a gatii ta'eef kun gaafa ibsaan baduuf kan nuti itti fayyadamnudha jechuudha. Gatii ta'eef abbaa vooltii 3,000 tokko qarshii 40,000 binnee keenyaa jechuudha. Kan biraan connector jaakiidha. Connector jaakiin keenya RJ45dha. Sababni isaas unshaded twisted pair yookiin UTP'tti RJ45 fayyadama gatii ta'eef. Gatii ta'eef isheen baay'ina ishee 10,000 jedheen kaa'ee jira. 1,000 tokkoon ishee immoo qarshii 5,000 jechuudha. Ittaanuudhaan crimperiidha. Crimperiin egaa crimp gochuudhaafidha. Gabaabumatti bu'aa isaa beektu. Gatii ta'eef hardware keessa warreen barbaachisan keessaa crimperiin isa tokkodha. Standardidha. Baay'ina isaa 4dha. Namni kan biraas hojjechuu danda'a. Gatii tokkoon ishee birrii 800 tootaalii isaa birrii 3,200. Ittaanee teesteriidha. Teesteriin standardidha. Teesteriin lama nugaa. Tokkoon isaa immoo qarshii 1,000 gatii ta'eef egaa qarshii 2,000 hunda isaa bitanne jechuudha. Gatii ta'eef hardware requirement keessatti warreen kana yoo xiqqaate warreen kana tarreessuu qabna. Kanarraa kana hunda isaanii immoo agarsiisuu qabna jechuudha. Dhannee physical diagram isaa keessatti jechuudha. Wanti lafatti hafu jiraachuu hin qabu. Egaan kan biraan ergi hardware kana jennee bukkee dabarreetti software requirement hidhattaanee kan jiru taaskituu irratti software wantoota nu barbaachisan egaa akka armaan gadiitti tarreesseedha kan hin jiru. Jalqaba irratti egaa akkuma kanatti number item specification quantity estimated unit price total jedhee nuu fida. Sanaa booddee akka wanta inni gaafatutti immoo tarreessina jechuudha. Gatii ta'eef itemii jalqaba software nu barbaachisu network operating systemidha. Network operating systemiin keenya immoo Windows Server 2008 R2 ta'uu danda'a. Egaa kana
kudha jaas gochuu dandeenya akkuma barbaannetti gochuu dandeenya jechuudha serveriidhaaf network operating systemiif kan nu barbaachisu jechuudha. Quantitiin isaa sila hardware requirement tokko lama sadii jennee kaa turre garuu asitti CD jennee keenya sababi isaas software wanta lakkaa'amu miti gatii fi CD jennee jechuudha 2CD 1CD jennee keenya estimated unit price isaa qarshii 150 network operating system keenya jechuudha. Total price isaa gaa barri 3200 binna gatii ta'eef birrii 300 jechuudha. Ittaanee client operating system dha. Client operating system keenya immoo Windows 10 Pro dha. Kana Windows 10 Ultimate jechuus waan barbaanne Windows 7 jechuu dandeenya bicha wanta nuti fayyadamuu barbaannu sana iddoo kana keenya jechuudha specification isaa jechuudha. CD 5 binna kan ittiin formaatii goone Windows sana sirree gara Windows 10 Pro tti deebisnu jechuudha. Isaan tokkoon isaanii immoo qarshii 100 yoo ta'e kan shanan isaanii qarshii 500 jechuudha. Database software yattaanee software in barbaachisu SQL Server 2008 R2 dha. Quantity isaa akkuma kaasee CD dha. CD tokko estimated unit price isaa qarshii 100 total price isaa 100 jechuudha. Designing software Microsoft Visio 2007 dha. Isuma nuti irratti hojjennu jechuudha fi keenyaati. Gatiteef design software dhaaf Microsoft Visio 2007 dha. CD tokko nugaa tokkoon isaa immoo qarshii 100 walii galli isaa qarshii 100 jechuudha. Office package dha. Office package 2010 dha. Microsoft Office jechuudha. Microsoft Office 2010 specification isaa tokko CD 5 binna tokkoon 100 yoo taate qarshii meeqa jechuudha? Qarshii 5,000 jechuudha. Kan biraan internetii kan ittiin fayyadamnu browserota garaagaraa jechuudha. Browserota garaagaraadha. Chrome, Mozilla, Firefox warreen kanadha. Isaan kun free dha gatii ta'eefidha iddoo kanatti kan hin duubaa ka'ee jiru. Free dha baay'ina wanta daawunloodii goonuu hin qabnu gatii ta'eef flaashii irratti waan akkasitti fudhuu dandeenya gatii ta'eef CD dhaan kaa'uun gaafatu jechuudha. Gaafa internetii diriirsnee xumurru daawunloodii gochuu dandeenya gatii ta'eef qarshiin isaas akkasuma free dha. Utility softwarein kun antivirusii CD 30 sababiin isaa tokkoon isaa irratti fe'amuu qaba. Irra deddeebiidhaan kaamees fe'amuu qaba gatii ta'eef antivirusii faa garaagaraan kuni gatii ta'eef tokkoon isaa immoo qarshii 500 gatii ta'eef qarshii 5,000 ta'a jechuudha walii gallisaa. Antivirusii kanas free isaa daawunloodii gochuu dandeenya. Kan biraan driver software dha. Driveriin fakkeenyaaf network operating system keenya serverii keenya yeroo feenee deebinu driveriin fe'u taanaan nu fayyadu gatii ta'eef Snap 2009 kan jettu kan driverii kana sana booda kanas free daawunloodii gochuu dandeenya. In arganna gatii ta'eef internetii irraati free daawunloodii goona. Mailing softwarein mail exchange dha. Kunis mailing softwarein kun free dhaan jira gatii ta'eef internetii irraa buusnee fayyadamna jechuudha. Gatii ta'eef softwarein nu barbaachisan akka walii galaatti kanadha. Kana duwwaa ogeessanii naaningaa kanarratti immoo wanta hafeera jettanii yaadda yoo jiraates itti dabaltanii item isaa baastanii specification isaa baastanii quantity isaa baastanii estimated price isaa baastanii estimated unit price isaa baastanii total price isaa baastanii shaakaltanii dhaquu qabdu jechuudha software hardware. Gatii ta'eef egaa task irratti calculate the total cost of the project including hardware and the software. Software hardware dabalatee total costiin hardware software meeqadha kan jedhudha jechuudha. Asitti hardwarein isaa qarshii 800 fi 71,200 dha. Softwarein isaa qarshii 6,400 dha. Labor cost asitti nun gaafanne garuu maybe yoo keenya gaariidha jedhee man kaa'e humna namaaf jechuudha. Humna namaadhaaf meeqa akka ta'e jechuudha kuni. Gatii ta'eef humna namaadhaafis qarshii 40,000. Internet connectivity dhaaf immoo qarshii akkasuma 40,000. Gatii ta'eef estimated total cost of the project isaa meeqadha? Qarshii 9,900 157 dha jechuudha. Gatii ta'eef egaan qarshiin waliigalaa hardware software humna namaaf internet connectivity dhaaf jaan kan jaa jechuudha. Waliigalaani dabalatee jechuudha qarshii 9,900 157 fi 600 dha jechuudha. Egaan akka waliigalaatti hamma ammaatti hardware software fi cost isaa baasnee ilaalleerra. Gara taaskii isaa afuraffaatti yommuu dabarru draw physical diagram topology of the project that including every component and equipment. Kanaaf egaa kun maal barbaada gabaabamatti
Microsoft Visio irratti jechuudha. Visio irratti dizaayinii physical diagram isaa bifoota wantoota kana hundumaa of keessatti hammateenii jechuudha. Asitti kaa'ee jira. Asitti ilaa bifoota wantoota kana hundumaa hammateen akka nuti intanii goonuuf barbaada jechuudha. Akka nuti dizaayinii isaa kaasnuuf barbaada jechuudha. Gatii ta'eef egaan show appropriate type of cable to be used. Gosa keebilii fayyadamte. Eessatti akka fayyadamte. Show appropriate network device in appropriate place. Network device fayyadamte. Eessammoo akka keessi. Show type of internet connectivity needed to build the infrastructure. Gosa internetii speedii isaa meeqa akka fayyadamte. Building kanaaf kan fayyadamte jechuudha. Yookiin kan barbaachisu jettee yaadduudha. Yookiin show put server in appropriate place. Show user client arrangement. Serverii kee lafa keessi. Serverii maal akka fayyadamte. Clientii kee lafa keessi. Floorii arrangementiin isaaniillee jechuudha. Toora floorii tokkorra meeqa akka keessi hunda isaanii kaa'uu qabda jechuudha. Gatiiteef ishee kanaasitti paste goone ilaalla jechuudha. Dizaayiniin ani kaase gabaabamatti kanadha. Dizaayiniin ani kaase kanadha. Egaan dizaayiniin taaskii afuraffaarratti nu gaafatu gabaabamatti maalla IISP irraadha kan nuti kaanii hojjennu jechuudha. Wanta hundumaa yeroo neetworkii tokko diriirsinu eessumatti iyyuu taanaan kan nuti dagachuu hin qabne IISP kanarraa kaaniidha jechuudha. ISP kanarraa kaaniidha jechuudha. Kana jechuun internet service provider dha. Yeroo hundumaa neetworkii tokko diriirsuu kan jalqabnu internet service provider irraati amma clientiitti ta'a jechuudha. Sana gidduutti immoo wantoota hedduutu nu barbaachisu. Inni jalqabaan maallaa IISP kanarraati internetii binna. Binneef inni amma eessaatti dhasheenii amma lafaa moodii kana geessutti isaantu dhufee nuuf zaraggaa jechuun nuuf diriirsaa jechuudha. Ergii lafa moodii kanarra geenyeeti sanaa booda wanta jiru hunda isaa diriirsuun ga'ee keenyadha jechuudha. Gatteef internet service provider irraa neetworkiin dhufu fiiberiidhaan yookiin immoo common linkiidhaan jechuu danda'ama. Asitti common linkiidhaan gara moodii keenyaa dhufa. Moodii jechuun egaa beekamaadha kan moodii jechuun kan internetii sana fuudhee deebi'ee fi akka raawutarii keenyatti kan nuuf ergu yookiin akka raawutariitti ofiisaa itti fayyadamuu kan dandeenyudha jechuudha. Gatii ta'eef egaan internetii service provider irraa internetiin nu dhufe kun 10 megabyte per secondidha. Internetiin isaa jechuudha fixnatiin isaa yookiin saffisiisaa jechuudha. Gatii ta'eef straight ziruu fayyadamnee gara raawutariittidha kan nuti geessinu. Asitti kan nuti beekuu qabnu yeroo hundumaa barataa hardware networking service tanaa wanta nuti beekuu qabnu maaltu jira. Yoo the same device ta'e crossover fayyadamna, different device yoo ta'e immoo straight ziruu fayyadamna jennee kan nu baranne kana jechuudha. Gatiteef moodii fi routeriin different device dha. Gatiteef cable arrangement nuti fayyadamnu straight ziruudha jechuudha. Straight ziruu kanaan gara routerii geessana jechuudha. Routerii irraati immoo gara UTP straight ziruu fayyadamnee gara firewall geessana jechuudha. Firewall keenya irraati immoo gara distribution switch geessana jechuudha. Distribution switch irraa immoo wanti hundumtuu distribution switch irratti connect godhanna. Sanaa booda distribution firewalling baay'ee kan inni fayyaduuf egaa namni hayyama hin qabne akka inni daataa keenya galee access hin gooneef dhagaiteef security nu fayyada. Gatiteef firewall keenya irraati gara distribution switch geessana jechuudha. Amma networking keenya secure ta'e ramma ta'e jechuudha. Sanaa booda distribution switching kun maallaa switchota hundumaaf isa transmit godha. Data hundumaaf fuudha server irrattis connecting ta'a. Useroota hundumaaf wajjinis connectii ta'a jechuudha. Gatiteef distribution switchii keenya serveroota keenya wajjin connectii godhanna. Serveroota keenya serveroonni warruma noonsila jechaa turedha. Mail serverii, proxy serverii, web serverii, database serverii, DNS serverii fi file serveriidha jechuudha. Serverii 6 jechuudha sanni gubbaatti nu gaafate. Callisnee gubbaatti jechuu duwwaatu hin taane sitti immoo arrangementii isaa keessatti keenya jira jechuudha. Gatiteef mail serveriin distribution switch wajjin, proxy serveriin distribution switch wajjin, web serveriinis akkasuma distribution switch wajjin, database serveriin akkasuma distribution switch wajjin, akkasuma DNSinis file serveriinis connect ta'an. Sanaa booda distribution switch kanarraati access switch isa jala jiruuf laannaa jechuudha. Access switch isa jala jiruuf laanneetuti access switch kanarraa immoo maal goona warri kan flooriin lamaffaan crossoveriidhaan akka inni irraa fudhatu.
ammas innis akka inni irraa fudhatu inni taanus amma innis inni taanus akka inni irraa fudhatu goonaa fi jechuudha. Gatii ta'eef maal goona asirratti distribution switching keenya access switch isa jala jiru laata. Sanaa booddee access switch inni jala jiru immoo floorii tokkoon tokkorra access switch jiruuf asii olii laachaa deemna jechuudha. Sanaa booda floorii isa kan biraa irraati immoo fudhatamaa jechuudha. Gatii ta'eef gabaabumatti physical diagram isaa kana fakkaataa jechuudha. Gatii ta'eef ISP irraa ka'ee amma userii jirtutti jechuudha. Tokkoon floorii irra userii 8 jira. Ishee kana bifa kanaan ilaalaa asitti. Kan isa kanaa immoo kunoota as jira. Kan isa kanaa kunooti. Kan isa kanaas kunooti. Kan isa kanaas as jira. Kan isa kanaas kunoota as jira. Gatii ta'eef tokkoon sheera 8 jira. Gatii ta'eef tokkoon sheera 8 jira jechuun immoo userii 64 qabna jechuudha bifa kanaan. Kanaaf gaa physical diagram isaa kana fakkaataa jechuudha. Gara physical logical diagram isaa sana fakkaata jechuudha. Gara itti aanutti yommuu dabarru gaa maaltu jira? Plan organize and assist to develop organization client support. Task 1. Identify the phase activity to perform duration responsibility body of the project. The following template. Asitti maalla phase activity duration fi responsibility body kaa'uu qabna jechuudha. Tokkoon projectii hojjennu yoom akka hojjennu saayitii hammamii amma hojjennee fixnu sanaa booda immoo eenyu itti gaafatamummaa isaa fudhatee akkamitti akka hojjechuu qabu kaa keenya jechuudha feezii ishee kana jalatti jechuudha. Gatii ta'eef egaan kun plan and organize ishee jettu kompiitaansii tokkoffaa lammaffaa irratti baratamedha. HNC keessaa kompiitaansii lammaffaa irra jiranatti fakkaata. Gatii ta'eef egaan feezii inni jalqabaa maallaa pilaaningidha. Pilaaningii keessatti activity to perform maallaa inni jalqabaa prepare work planidha. Ittaanee allocate budget, ittaanee determine human resource. Kan hundumaa gochuudhaaf duration inni nu gaafatu yookiin turtii nu gaafatu 7 3dha jedheen kaa'ee jira. 7 3 keessatti work planii prepare goonee allocate budget keenya iddoo qabsiisnee humna nama amma nu barbaachisus kaa'uu dandeenya jechuudha. Gatii ta'eef kan hundumaa immoo kan gochuu qabu responsibility badiin project managerii jechuudha. Project managerii. Ittaanee identify requirement dha activity to perform nuti gochuu qabnu jechuudha. Identify requirement kana jalatti software hardware software wanta nu barbaachisan adda baasuu jechuudha. Activity wanta nuti lammaffaa irratti goonu jechuudha. Gatii ta'eef software hardware sanaa booda kanaafis immoo ammamtu nu barbaachisaa 7 3tu nu barbaachisaa jechuudha. Kan biraan purchasing procurement siidha. Kan hundumaa immoo kan godhu technicalidha. Network technicaliitu godhaa jechuudha. Hardware nu barbaachisu adda baasaa, software nu barbaachisu adda baasaa, isaan hunda isaanii immoo nu bitaa jechuudha. Gatii ta'eef activity to perform midiin wanta nuti gochuu qabnu keessaati inni taanu maalla jechuudha. Identify requirementidha. Sanaafis 7 3 kana sabbummaan fudhatee kan hojjetu network technicalii keenyadha jechuudha. Ittaanee design networkidha. Design network keessatti visit building site, select install design tool and network topology, design physical logical diagram. Maal jalqaba gamoo sana daawwachuu qabna yookiin gamoo sana daawwachuu qaba namni network isa mijeessu. Ittaanee materiaalii nu barbaachisuu fi topology akkamii fayyadamuu akka qabnu. Topology beekamaadha. Star topology, mesh topology, ring topology isaan keessaati kamii base topology kamiin filannaa isa jedhudha jechuudha. Baay'inaan star topology dha kan nuti fayyadamnu gatii ta'eef isaaniin filachuu qabna jechuudha. Kan biraan design physical logical diagram kun viiziyoo fayyadamnee kan nuti design goonudha. Sanaaf immoo 7 3dha jechuudha. Ittaanee network kan hundumaa gochuuf immoo network adminiin responsibility kenninaafi jechuudha. Akkasuma afraffaa irratti kan nuti goonu network installation and device configuration dha. Activity nuti isaan jalatti gochuu qabnu immoo install cabling, configure router, firewall and switches and etc. Egaan activity to perform dha keessaati afraffaa irratti wanti nu gochuu qabnu network installation and device configuration dha. Isaaniinis bakka sadiitti qoonnee hojjenna. Install cabling, configure the router, firewall and switch, configure all server. Kan hundumaa jechuuf immoo duration nu gaafatu 7 3dha 7 5dha jechuudha. 7 5dha jechuudha. Gatii ta'eef kan hundumaa immoo responsibility isaa fudhatee kan hojjetu network admin and network technicalidha jechuudha. Ittaanee maintenance and testing dha.
maintenance and testing kan ammoo inni jalqabaa kan nuti hojjennu isa jalatti check band and width dha. Ittaanee check every device and component arrangement dha. Kana jechuun maintenance and testing jalatti internetiin keenya sirriitti dhufuusaa connection qabaachuusaa cheekii goona. Sana booddee device hundumtuu hojjechaa jiraachuu cheekii goona. Sana hundumaa cheekii gochuuf yookiin maintenance and testing dhaaf turman 3 nu gaadha. Kan hundumaa immoo kan hojjetu network adminii fi network technician keenyatu hojjetaa jechuudha. Gatiiteef responsibility badiinsaa network admin and network technician irra jira jechuudha. Inni xumuraa jechuudha activity to perform yeroo network diriirsu wanta nuti gochuu qabnu keessaati inni xumuraan maalla documentation and presentation dha jechuudha. Documentation and presentation jaaffaa irratti jechuudha. So documentation and presentation maalla isa xumuraa yeroo projectii tokko hundu goone xumurru prepare troubleshooting and document prepare presentation for acceptance jalqaba troubleshooting isa documentii prepare gochuu qabna. Ittaanee immoo presentation nama nurkaa fuudhuuf gochuu qabna jechuudha. Yookiin qopheessanii laachuuf qabna jechuudha. Sana hundumaa gochuuf torban 2 nu gaafata. Responsibility namni fudhatu immoo network admin and project manager dha. Egaan akka walii galaatti total duration in weeks jechuun akka walii galaatti totally wanta kana jalqabnee xumuruudhaaf wanta guyyaa nutti fudhatu meeqadha isa jedhu wajjiniin calculate keenya jechuudha. Gatiiteef jalqabuma irraa kan inni ilaalla. Torban 2, torban 3, torban 5, torban 2, torban 7, torban 5, torban 12, torban 14, torban 14, torban 16. So total weekiinsaa torban 16tti jalqabnee xumurraa jechuudha. Torban 16dha jechuudha. Humna namaa inni barbaadu nama 8dha. Network admin project manager library dabalatee nama 8dha jechuudha. Torban 16 jechuun ji'a 4 keessatti network kana diriirsinee xumurraa jechuudha. So taanee calculate the total duration of the project in torban 16dha jenneerra. Estimated total human power of based activity egaan innis kunooti humna namaadha jechuudha. Ittaanee taaskituu irratti baay'ee kanaa gadi gad dabarsanii isin hojjechiisa yeroo baay'ee. Sababiin isaa inni kanaa gadi warruma gubbaatti keessaniin daganaa irra deebitanii fiddanii keessuu jechuudha gajjallaa kana gatiiteef amma eessaattidha kan isaan isin hojjechiisanii amma activity to perform it yookiin taaskii meeqaffaarra jirti isheen taaskii project 2 ishee jettu kan amma project 2 tti isin hojjechiisu jechuudha. Project 2 kana taaskii project 2 task 1 darbanii isin hojjechiisan. Garuu waan fedheef immoo tufnee ilaalla nuti taaskii 2 irratti akkas jedha. Prepare and presentation using Microsoft PowerPoint and present for the company management team about the network infrastructure that you created in project 1. Your presentation must including the following: hardware, equipment and the software used to the project, estimate cost, price, implementation plan, physical design. Asitti presentation akka qopheessinu nu ajajaa jechuudha. Presentation kana immoo yookiin prepare presentation using Microsoft PowerPoint. Presentation kana immoo yeroo qopheessinu hardware, estimated cost, price, software, implementation plan sana bifa of keessatti hammateen goona jechuudha. Gatiiteef hardware lafa inni nu gaafatutti maalla server item specification isaa gad dabarsineetuti. Quantity fi total price isaa manaa isa jiru sana bukkeedha balleessinee warruma gubbaa gad dabarfannaa jechuudha. Gatiiteef maaf presentation dha gatiiteef jechuudha. Gatiiteef asitti gaan server IBM Core i7 CPU warruma gubbaa gad dabarfannaa jechuudha. Item specification isaanii gad dabarfannaa yeroo keenya qusachuudhaaf hardware warruma gubbaa ishee quantity maal jettu san duwwaa bukkeedhaan bisne item isaaf specification isaa gad dabarfannaa jechuudha. Warruma gubbaatti barreessin. Software inis akkasuma network operating system Windows Server 2008 CD maal ishee jettu sana duwwaan bisne item specification isaa gad dabarsin. Cost estimation of the project in hardware isuma gubbaatti jenne, software isuma gubbaatti jenne, labor isuma gubbaatti jenne warruma kana gad dabarfannaa jechuudha. Gatiiteef software, hardware fi cost isaa isuma gubbaa irratti projectii sana yeroo hojjenne gad dabarsan yeroo presentation isaa jechuudha. Inni addatti ta'uu eessattidha implementation plan. Implementation plan kun table bifa kanaan kaasuu gaafatti jechuudha.
gubbaarratti week 1 week 2 ምናምን jennee keessin keenyatu hin taane tootaalii pilaaningii famuun barbaachisaa identify requirement famuun barbaachisaa design networking dhaaf famuun barbaachisaa jedhutti keenya responsibility badiin immoo eenyudha jennee keenya asitti garuu implementation planning keenya akka keessin kaa'u qabnaa jechuudha akka kanaatti kaa'u qabnaa jechuudha bifa kanaan kaa'u qabna jechuudha bifa kanaan gatiiteef isinis bifa kanaan shaakaluu qabdu gatiiteef isuma gubbaa bifa kanaan gad dabarsinee jirra jechuudha installation configuration fi torban afraffaa week 4 week 1 week 2 week 3 week 4 testing and maintenance week 1 week 3 bakka akkasumattiin week 2 week 1 week 2 documentation and presentation week 3 week 4 torban jalqabee xumurama fakkeenyaaf ji'a tokko keessa torban afurtu jira gatiiteef torban tokkoffaa lammaffaa sadaffaa afuraffaa deemnee ammas ji'a sattaanu keessa torban tokkoffaa torban lammaffaa jennee keessin deemnee hojjennaa jechuudha gatiiteef implementation planning kana ta'a jechuudha so physical diagram isaan isuma gubbaarratti keenya viidiyoo isuma gubbaarratti keenya sana gad dabarsinee keenya jechuudha Tuwaasumnu viidiyoo harkaan yeroo baay'ee kan isaan gaafatan gatiiteef harkaan gad dabarsinee siila fakkii isaa kaasna jechuudha ittaanee conclusion ida conclusion akkasumatti gabaabsee kaa'in jira the project is to be successfully completed with aggregate time frame of deadline needs to high effort and right project ምናም jennee bifa garaagaraadhaan kaa'een jira jechuudha conclusion kana kan inni intini kan biraarraa argin as dabarsee kaa'ee jira jechuudha projectii kan biraarraa kaa'ee kan jiru as dabarsee kaa'ee jira inni taan Task 3 prepare maintenance and backup strategy for the new proposed network system on Microsoft Word. The strategy must including introduction, scope and basic concept. Egaan as keessatti kan nuti kaa'u qabnu maalla intiniidha scope isaa kaa'u qabna sirriitti introduction fakkeenyaaf networkii kana erginuuti diriirsinee deemne yoo bade akkamitti sirrachuu qabasa jedhudha jechuudha gatiiteef introduction irratti we are implemented new network system to use this system efficiently to end troubleshooting any failure on it we have prepare maintenance and backup strategy manual for you jira egaan kun projectii warruma kana dura jechaa turre irraati kanas darbanidha gatiiteef scope of the project insa this network system design is designed to Minister of Education based on the user building so warreen kana gabaabamatti gaamaal kan isaan fayyadanii fi networking sun eenyuuf diriirfamee maaf diriirfamee isa jedhudha offer client support mechanism so kun egaa mechanismii jechuun malattiin ayitoonni garaagaraa namoonni userii sun itti fayyadamanidha jechuudha all user must have user account and password username hundumayyuu password if username qabachuu qaba report necessary information on the time be informed by help desktop and help desk support warreen kana qabachuu qaba jechuudha maintenance policy isaa maintenance keessatti qama prevent maintenance if corrective maintenance jiraachuu qabu gatiiteef isaaniinis akka kanatti barreessuu qabdu jechuudha install antivirus and computer scanner software use disk different clean computer by removing unnecessary software corrective is akkasuma jechuudha backup corrective maintenance is correct hardware damage jenne isaanuma warra turreeffamanii jiran kana barreessuudha jechuudha kan biraan backup strategy isa apply baaqula automatic backup configuration every day at 6:30 pm to incremental backup ida gatiiteef akka walii galaatti backup isaas kana jenne xumurra jechuudha bakka walumaa gala egaan COC'n kanuma duwwaa dubbistanii kanuma duwwaa shaakaltanii level 4 fudhattanii darbuu hin dandeessu practically theory moo maaltu dhufee jira isa jedhu wajjiniin ilaalla theory moo amma qabannee isiniif dhiyaana jechuudha daqiiqaatu muraasa booddee theory warruma kana qabannee isiniif dhiyaatu theory gaafa 11 ji'a 10ffaa bara 2014 kan kolleejjii pooliteekniika gimbii keessatti theory'n kenname jira gatiiteef isaanumaan isiniif qabannee dhiyaannaa nu hordofuu keessaniif galatoomaa isinis YouTube chaanaalii kana subscribe gochuudhaan like gochuudhaan hiriyoota keessan kan biraaf share gochuudhaan bukkee akka dhaabbattan isiniin jenna galatoomaa